BBG jecha tokkoon ibsi. BBG ni anaafi BBG ni ulfaata garuu jechuun BBG anaafi dhugaa maatii koo. ሰላም ውድ የቢቢጂ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምሰነበታችሁ። ዛሬ እንደተለመደው በወር አንዴ ባለን ፕሮግራም ላይ ያው ፕሮግራሙ ሊጀመር ደቂቃዎች ቀርተውታል። እዚህ ደግሞ አስቀድመው የመጡ ልጆች አሉ። እነሱን ደግሞ አስቀድመን እናናግራቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ነሽ? ስምሽንና የመጣሽበትን ቦታ አስታውቂ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምህረት እባላለሁ። የመጣሁት ከሰበታ ነው። ሰበታ መካነ ኢየሱስ ቸርች። እንዴት እንደመጣሽ ትዝ ይልሻል? አጋጣሚውን ብታጫውቺኝ። ብዙ ጊዜ የምትጠይቀኝ ልጅ ነበረች። በጣም ጊዜ ትጎተጉተኛለች። አዳር ነው ነይ ምናምን ትለኛለች እና አዳሩ በቲም ነገር ምናምን ይመስለኝና የአንድ ቸርች ፕሮግራም ምናምን ስለሚመስለኝ አረ ይደብራል ምናምን ብዬ እቀር ነበርና እሷ ነች በጣም ተጽዕኖ ያደረገችብኝ። እና አንድ ቀን አገልግዬ ስወጣ ብዙ ልጆች እንደሚሄዱ አየሁኝ። ከኛ አካባቢ ከሰበታ አካባቢ የሚሄዱ ልጆች እንዳሉ ተመለከትኩኝ እና እነሱ ጠሩኝ ማለት ነው። ለምን አትመጪም አብረን ለምን አንሄድም ምናምን የሚል ሀሳብ ሲያመጡልኝ ኬቪ ተስማማው ማለት ነው። እና የዛ ቀን የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ BBG የጨመረልሽ ነገር አለ እዚህ በመምጣትሽ ያገኘሽው ለየት ያለ ነገር ካለ እስቲ? አክቹሊ BBG በእኔ ህይወት በጣም ትልቅ እንትን አስተዋጽኦ ያደረገልኝ በጣም ማለት ነው ከምለው በላይ BBG በጣም ጸንቼ እንድቆይ ያደረገኝ ቲም ነው። በጣም ስደክም እዚህ መጥቼ ይበረታለሁ። በጣም ነው እግዚአብሔር ይሄንን ቲም በዚህ ስፍራ እንዲገኝ ስላደረገ በጣም ነው የምደሰተው። በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። እና እንዴት ብዬ እንደምነግርሽ አላቅም ግን BBG በጣም ብዙዎቻችንን ሰብስቦ የያዘን ቲም ነው። ከእግዚአብሔር ቤት እንዳንርቅ ብዙ ወጣቶችን አንድ ላይ ሰብስቦ የያዘን ቲም ነውና በጣም ነው BBG በቃ በህይወቴ በጣም የተጠቀምኩበት ቲም ነው። በጣም ማለት ነው በአገልግሎቴም ጭምር ማለት ነው። ብትመጡ አትቀሩም። በቃ አንዴ ከመጣችሁ አትቀሩም። ምክንያቱም BBG በጣም ያልጠበቃችሁትን ነገር ነው የምታገኙት። በጣም ያልጠበቃችሁትን ነገር ተመልሳችሁ መውጣት እስከሚያቀታችሁ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ማታገኙትን ማታዩትን ፍቅር እዚህ አለ። የሚገርመው የእግዚአብሔር መገኘት አለ እና በቃ እኔ እንጃ ብትመጡ አትቀሩ ነው በቃ ማለት የምችለው ማለት ነው። ምህረት በጣም እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ። ቴንክ ዩ። Akkam jirtu hordoftoonni tiivii BBG kun sagantaa garee bakkalcha barii jeetti si'a tokko waldaa guutuu alamganaa guutuu wangeelaa alamganaa keessatti geggeeffamudha. Waa'ee sagantaa kanaa namoota tokko gara kanatti waametan waan isaanitti dhaga'amu akka isaan nuuf sheer godhan yookaanis immoo akka isaan nutti himan godha. Asumarraan nu hordofa. Nama tokko qabadhee gara keessanitti dhufeera. Namni kun abbaan isaa of beeksisa. Maqaan keenyu jedhama. Maqaan kiyya Amaanee Laalamaayyoon jedhama. Eessarraa dhufte? Garjiiraan dhufe. Yeroo jalqabaa akkamitti gara BBG dhufte? Yeroo jalqabaa BBG kanan dhufe dursa waa'ee BBG bilbilaan nagee ture ijoolleerraana hamman garee kanatti dabalamutti baay'een waaqayyoonis kadhachaan ture. Isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maalajii bara dargaggummaa kana keessatti waldaatti akka qabamtuuf waldaa keessatti akka sochootuudhaaf maqaa gaariidhaan maqaa baheedha BBG jechuun anaaf jechuudha. Kanaaf bilbilaan nagee jalqaba namootarraan jechuudha. Isa yerootti sana dhageesseef ergi dhuftee argite immoo sana gidduu miira sitti dhagahame meenaaf qoodi. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isan dhagee caalaadha sitti kanan arge maalajii sabaanis maaliinis otoo waliin qoodiin afaaniin otoo waliin qoodiin bakka garaagaraatiin kallattii garaagaraatiin namni dhufeeti waaqayyoon kan kadhatu
paakeejii kan ji'aasaa bitatee kan galuudha kan natti fakkaatu natti maalaji yeroon as dhufee hirmaadhee deebi'u isa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e haga ji'ichi ga'utti aaneen waaqayyoo duratti akkan turuudhaaf humna nan argadha jabina nan argadha galanni waaqayyoof haa ta'u bara umurii koo kana keessatti garee akkasii arguu kootti baay'ee natti tola dargaggootaafis baay'een hawwaa ammas ergaa kana dabarsuudhaaf duubatti jechaan jiranillee kana fakkaata. Addatti garee kana keessatti buufadheera jettee wanti itti yaaddu yookaanis immoo naaf ta'eera argadheera wanti itti jettu maaloodha? Bahuu hin dandeessu beektaa garee kana keessaa namni sagal sii bilbila. Otoo duubatti hin deebi'a jettee kallattii duubatti deebitu carraan hin argattu. Kanaaf sun kallattii hafuuraan yeroo sii bilbilu otoo hin jaallatiin waaqayyoon barbaachuu otoo hin jaallatiin jabaachuu waldaallee yoo hin deemtu ta'e gara waldaatti akka deemtu hariiroo kee hiriyoota kee waldaa keessatti olfaan akka dabarsitudha kan si godhuna kallattii hafuuraatiin waa baay'ee buufadheera akkasumas obboloota baay'ee mana waaqayyoo keessatti argadheerana carroomeeraan gama kooti. Waaqayyo bara kee eebbisu jecha dhaamsi nuti dhumarratti siif dabarsinu gariin bakkalcha barii gama yuutuubiidhaan ammoo dhufee jira ji'a ji'atti kan sagantaan asitti geggeeffamu irra darbee ammoo gara sooshaal miidiyaa garaagaraatiin dhufaatti jira. Bakka namni dadhabaan jira kufaan jira. Namni jedhu kamiyyuu otoo dhufee hirmaate baay'ee natti tola amma yuutuubiidhaan dhufuudhaan baay'ee kan nama gammachiisudha kanaafiyyuu namni qaamaan illee dhufuu dadhabe biyaans yuutuubii kanaan hordofee sabiskiraayib gochaa wannoota guyyaa guyyaatti gadheeffaman faarfannoolis taanaan lallabas taanaan kadhatas taanaan wanni baay'ee akka qophaa'e abdiin qaba. Kanarratti otoo namni qaamaan argachuu baate alas warri jiran biyya garaagaraa irras warri jiran kallattii kanaan gargaaramuu danda'u. Hafuurri waaqayyo asiis achis jira kan hojjetu hafuura qulqulluu waan ta'eef distaansiin nuun qabu. Kanaaf hundumtuu akka hordofu sheerii akka godhu sabiskiraayibii akka godhu gama kootiin ijaan jalqabeef warra kaaniifis dabarsuuf imaanaan narra jira. Turtii walii wajjin dabarsiniif guddaa galatoomii waaqayyo bara kee eebbisu. Obboleessa keenyarraa wanta baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Dhaamsa gurguddaas illee nuuf dabarseeti jira. Egaa isinis namoonni sooshaal miidiyaa garaagaraatiin yuutuubiidhaan sagantaa kana hordofaatti jirtan sagantaa kana akka yerootti hordoftan wantoota gara karaa yuutuubii BBGtiin darbu akka hordoftan sheer akka gootan sabiskiraayib akka gootan akkasuma immoo namoota hedduu bira ga'ee eebbaaf akka ta'utti akkasiin nu cina dhaabbattan isin affeerraa ammas nama kan biraa qabadheen deebi'a waaqayyo isin eebbisu nu wajjin tura. እንደመጣክ ዘማሪ ናት ይባላልው ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ኦኬ እሺ ቢቢጂ የመጣበትን አጋጣሚ ታስታውሳለህ? ማን ጋብዞክ ነው የመጣኸው? 2009 ዓመተ ምህረት ነበር። ምናልባትም ረጅም ጊዜ ስለሆነ ልረሳ እችላለሁ ግን አንድ ወንድም አቤኔዘር የሚባል ሰው ለጋበዘኝ አስታውሳለሁ። ከመጣሁኝ በኋላ ግን በጣም ድንቅ መንፈስ ያለበት የተወደደ ህብረት መሆኑን ስላየሁኝ ወድጄ አብሬያቸው ቆይቻለሁ። ኤክስፔክት እንዳደረከው ነው ወይስ እንዴት ነበረ ስትመጣ ያለው ቫይብ? በመሰረቱ ህብረት ያለበት ቦታ ሁሌም የእግዚአብሔር መገኘትና አብሮነት አለ። እዚህ ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገው ያላቸው ፍቅር፣ መዋደድ፣ መከባበር እንዲሁም ደግሞ ያለው መንፈስ በጣም ደስ የሚል ነበርና የመጣውበት አጋጣሚው ምናልባት እንደ ድንገት ቢሆንም ግን ከመጣሁኝ በኋላ ከጠበቅኩት በላይ እንዲሁም ከሰማሁት በላይ ሆኖ ስላገኘኋቸው 6 አመት ምናልባት በፍቅር አብሬያቸው ተጉዣለሁና በመሃሉ ማለት ውጣ ውረዶች ቢኖሩ አንዳንዴ ከስራ አጋጣሚ ጋርም መቅረት ቢኖርም በጣም ወድጃቸው ነበር አብሬያቸው የቆየሁትና በጣም የተወደደ መንፈስ አለባቸው። የተባረኩ ልጆች ናቸው። ከልቤ ነው የምወዳቸው። ቢቢጂ መጣው ለማያውቁ ሰዎች ማስተላለፍት የምትፈልገው መልእክት ካለ? እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁላችንም ከነገድ ከቋንቋ ተዋጅተናል በክርስቶስ አንድ ሆነናል ይላል። ቢቢጂ ለየት የሚያደርገው ከሌላኛው ህብረት እዚህ ቋንቋ አይገድብ፣ ብሔር አይገድብ፣ ሁሉም ነገር በቃ ማለት ከተለያየ ቦታ የመጣ ልጆች ነን። ከርቀት የሚመጡ አሉ ለማምለክ ቦታ የማይገድባቸው አስታውሳለሁ። ከ3 አመት በፊት እንደውም ከተለያዩ ከጅማ ከሐረማያ ድረስ መጥቶ ከኛ ጋር ያመልኩ የነበሩ ልጆች ነበሩና እግዚአብሔር በጣም ሲረዳን ነበር። የነበረ ጊዜ በጣም ቆንጆ ጊዜ እንደነበር አስታውሳለሁና ሰዎች ቢመጡ በህብረት ከኛ ጋር እግዚአብሔርን ቢያመልኩ እዚህ ውስጥ በጣም የተወደዱ ወንድሞች አሉ። እጅግ በጣም ድንቅ የሆኑ ዘማሪዎች ከዚህ ሲነሱ አይቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ በጣም በመገለጥም የሚያገለግሉ ልጆች አይ ነበርና በጣም የተወደደ ህብረት ነው። መታችሁ ከኛ ጋር ብትካፈሉ አትራፊ ናችሁ፣ ተጠቃሚ ናችሁ ብዬ አስባለሁና
ሁላችሁንም እጋብዛችኋለሁ። ከኛ ጋር ኑና እግዚአብሔርን አገልግሉ። ከኛ ጋር ብታመልኩ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ተባረኩልኝ። daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya ammas dargaggeessa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Waa'ee BBG waan itti dhaga'ame waan arge akka inni dhugaanuuf boof akka inni nuuf haasa'uuf jechuudha. Mee isaa wajjin wal barra. Maqaa kee eenyu jedhu? Kirubeela Lamaayyoo jedhama. Okay, Kirubeela eessarraa dhufte? Burraayyuu. Waa'ee BBG jalqaba akkamitti dhageesse? Waa'ee BBG waggaa 3 irra kan hin dhaga'e na garee uumatu jira garee kadhataa kan dargaggootaa jiraatti hin dhaga'een dhufe. Isa yerootti sana dhageesseef ergi dhuftee moo wanti itti argite maal fakkaata? Miirri sitti dhaga'ame jechuun miirri itti argite maal sitti fakkaata? Jechuun gareema kadhataatu jiraafidha iddoo bareedaadhaan kadhatamaa kan jedhuun dhaga'ee dhufe. Garuu erganas dhufee booddee wanti hin argee waan baay'ee nama hawwatu isa dubbatameen ol kan ta'edha. Fuula Waaqayyoon halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulu, fuula Waaqayyoo barbaaddachaa buluudha. Waaqayyoo iddootti naan hojjetedha jireenya koo. Deddeebii koo iddootti Waaqayyoo hojjetedha. Baay'ee isan dhaga'e walitti anaaf eebbadha. Maatii ta'eera iyyuu as dhufee jechuudha. Maal buufadheera jettee yaadda garee kana keessatti? Jechuun walii wajjin ta'uun obbolotaa maal bareedaadha. Wangeelli gaafa dubbatunna isa dhugaa sitti argeera. Ayyaanni Waaqayyoo as gidduu jiru. Obbolootota obbolaaf obboleettota baay'inaan argadheera. Umurii kee kana keessatti atamma dargaggeessadha. Saatiin kun saatiitti wanti baay'een sitti si hawwisiisuu danda'udha. Ati fedhuu dandeessuudha. Umurii kana keessatti immoo namoonni iddoo garaagaraa jiran jiru. Araada garaagaraatiin qabamanii cubbuu garaagaraa keessa biyya lafaa keessa akkasumatti hin jooran jiru. Namoota kanaaf tarii miidhaamsa qabdaati. Dhaamsi nan qabu faarsaa 131 irratti maal jedhee lubbuu koon huruursee callan jechisiisaa reedhe garuu lakkii jedhenna lubbuun koo garuu isa argatte kanatti cal hin jetti na cal hin jetti jechuun hin boqotte haran galfatte jechuudha na wantoota garaagaraa umurii garaagaraa kana keessatti wantoonni hawwisiisan jiru garuu boqonnaa lubbuu kan kennan miti na garuu boqonnaa lubbuu keenyaa kan nuuf kennuu danda'u lubbuu keenya kan cal jechisiisuu danda'u hara galfachiisuu danda'u ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hafuura Waaqayyoo qofaadha. Kanaaf iyyuu hafuura Waaqayyootti yoo gara hafuura Waaqayyoo kanaa dhufan gara tokkummaa obbolootaatti yoo dabalaman lubbuu isaaniitiif jireenya isaaniitiif nagaa guddaaf boqonnaa guddaa gammachuu isaan barbaadan salphaatti argachuu danda'u asitti jedheen dhaamsa dabarsa. Dhaamsa keetiif galatoomii ergaadhuma akkasiif ta'u kan isin godhu gareen bakkalcha barii amma dur sagantaansaa waldaama keessatti qofa kan gaggeeffamu ture amma immoo karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin tajaajila isaa jalqabee jira. Tajaajila kanarraa akka namoonni hirmaataniif mee namoota gama keedhaan beektu gara sagantaa kana akka isaan yuutuubii irraan feesbuukii irraan karaa garaagaraarraan akka isaan hirmaatanii fi akka isaan affeertuun barbaada. Carraa bareedaa ta'edha sababiin isaa kanaan duraa kan dhufee turmaachuu danda'a. Na jechuun arguudhaan illee namni kaka'umsi keessa isaatti uumamu waan ta'eef chaanaalii yuutuubii sabskiraayib gochuudhaanii karaa feesbuukii hordofuudhaanii baay'ee itti fayyadamuu dandeessu lafa teessan teessanii hafuuras jiru achitti argachuu dandeessuun isiniin jedha karaa feesbuukiis yuutuubiidhaanis hordofaa oftaanis isin eebbisu. BBG jecha tokkoon ibsi. BBG'n anaa fi BBG'n hin ulfaata garuu jechuun BBG'n anaa fi dhugaa maatii koodha. Maatiin jiraadhuuf maatiin hojjechuuf maatii koodha anaaf walumatti. Ulfaadhu Waaqayyo barakee eebbisu. Dhaamsa jabaa tokko nuuf dabarseera obboleessi keenya innis BBG'n anaaf maatii kooti jedhee kana jechuun immoo hundumti keenya iyyuu lafatti maatii taanu lafatti Kiristoosiin arginu achi ta'uusaa irraa hubanna. Namoota isiniif haasofsiisne irraa wantoota baay'ee akkasiin hubattan akkasiin barattan abdii guddaa qabna. Baay'ee sammuu kan isin bartan gaafa dhuftanidha. Sagantaan garee bakkalcha barii ji'atti tokko ji'i seenee jimaata isa jalqabaatidha. Akkasuma immoo gara YouTube peejiin keenya BBG Tube kan jedhudha. Isarratti galtanii subscribe gochuu dandeessu. Achirraan sagantoolee keenya hordofuu dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Subscribe share gochuun dagatina. Eebbifama. እንግዲህ ተመልካቾቻችን የነበረን ፕሮግራም ይህን የሚመስል ነበረ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።